islaamummaan hunda dursa. Dhiira dhalaa xiqqaa guddaa ayyoof abboon gosa hunda diina islaama nagaa dhorkuu bahaa mormaatii itti mudda. Kan gubate moofaa miti moofaa bututaa ciccirame, kan gubate kosii miti kosii caccabaa bittinfame, kan gubate jecha rabbiiti qur'aana caalaa kitaabota, heeraa fi seerattiin bulmaata riqicha guddaa musliimtota. Kan gubate cidii miti yookaan tuullaa maahooftaa fi kan gubate qoraan miti qoraan laaftoo fi barzaafi. Kan gubate bar masjiida mana guddaa musliimtota, mana diimaa fi gurraachi qixa seenee rabbiif kufu, mana tokkoomsaa ilma namaa gosaaf sanyiin itti hafu, mana jibbaan itti hafee jaalalliif nagaan barsiifamu, mana cubbuun itti badee sodaan rabbii lallabamu. Ka'i dammaqiyaa musliimaa rafteen ciisinnoo ifattee, qur'aanaaf masjiidaa guggubatu gaafii rabbiin maal kaayyattee? Qabna diinii kabajamaa diinii caalaa ilma namaa, ittiin jiraannu nu kabachiisee irratti dunus ni shahirna. Allahu akbar, Allahu akbar.